Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa gara suudhukii biyya abdatanii goota abdatanii goota abdatanii goota abdatanii. Dajjaazmaach Garasuu Dhukiin seenaan isaanii weerara xaaliyaanii fashaleessuu keessatti maal fakkaata kan jedhu ilaalle. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa gara suudhukii biyya abdatanii goota abdatanii goota abdatanii goota abdatanii. Maatii isaaniif ilmoo jaaffaa kan ta'an Garasuun Ebila 19 bara 1897 akka lakkoofsa Itoophiyaa Shawaa Kibba Lixaa naannawa magaalaa Walisoo magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 104 irratti Maaruu bakka jedhamutti dhalatan. Tapha fardaa, darbannaa eeboo fi gaachanaan qolannaa, adamuu fi mala waraanaa abbaa isaanii Qanyaazmaach Dhukii jalatti barataniiru. Garasuun tapha jaalatan keessaa tokko tapha fardaati. Umurii isaanii waggaa 10tti farda booraa waan taphataniif abbaa booraa jedhamanii waamaman. Nama biyya isaanii tuquuf duubatti hin jedhan gootummaa daa'imummaa isaaniin qaban akka cimsataniif abbaan isaanii Qanyaazmaach Dhukiin gahee guddaa taphatan. Qe'ee Dajjaazmaach Gabra Maariyaam Gaarii geessuunis seera masara mootii keessa jiru akka baran taasisan. Bara 1912tti Finfinnee akka deemaniin sababa Dajjaazmaach Gabra Maariyaamiin ministeera waraanaa keessatti loltuu ta'anii qacaraman. Garasuunis waggoottan torbaaf loltuu ta'anii tajaajila erga turanii booda Dajjaazmaach Gabra Maariyaam Gaarii gara moosara mootummaa Haayila Sillaasee geessan. Amanamummaa jagnummaa Garasuu Jaanoo itti siman. Isin gargaaruu eeguu kan danda'u dargaggeessa amanamaa fi goota ta'edha. Isin irraa addan bahin jechuun itti kennan. Sanaan booda ajaja Jaanooyin bara 1925tti ilma Haayila Sillaasee kan Algaa Waraash jedhamuun waliin dursaa ajajaa waraanaa ta'anii gara kaabatti ergaman. Garasuunis Walloo erga ga'anii humna waraanaa isaanii hojiiwwan adda addaatti bobbaasuudhaan ummata wajjin nageenyaan akka jiraatan taasisuun baay'ee leellifaman. Bara 1925tti Dasee wayita deeman yeroo gabaabaa keessatti Garasuun taayitaa qaban irratti Baalaambaraas Gaashaa Jaaqree ajajaa kumaa bara 1926tti Ilfinya Askabbaarii baruma kanatti ajajaa waraanaa Ambaasaal ta'aniiru. Bara 1927tti ajajaa kumaa Garasuun waraana waliigalaa Walloo keessa jiru walitti qabanii Ambaalaageetti akka duulanii fi waraana Raas Kaasaa Haayiluutiin akka walitti makaman ajajaman. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa gara suudhukii biyya abdatanii goota abdatanii goota abdatanii goota abdatanii. Waraanni ajajaa kumaa Garasuu Dajjaazmaach Haayiluu Kabbadaa, Dajjaazmaach Tasfaayee, Dajjaazmaach Daamxoo waliigala humni waraanaa 45,000 ol gara Tambee akka deemu Raas Kaasan ajajan. Ajajaa kumaa Garasuunis amajjii 12 bara 1928 waraana Tambee jalqaba banan. Haala yeroo sanaatiin fakkeenyaaf beeta mangistii keessa hin seenan Algaa Waraashiin wal bare Tambeenitti ergame Tambeenitti ergamnaan loltoota Oromoo ajaabii isaa kan turan Oromtoota wajjiniin Tambeenitti waraana biraa dura kan toksii dhukaasa banee fi kan diina barbadeessee ukkaamsee qabe Garasuu ture. Achumatti Garasuun kan akka aduu mul'atee akka ifaa ife jechaadha. Lolli sitti fufe gootonni Itoophiyaa hedduu onneen lolanis hanqina meeshaa lolaa beelaa fi meeshaa waraanaa ammayyaatiin summii gaazitiin dhuman. Waraanni Garasuu Dhukiis dursee lolaa waan tureef baay'een isaanii ajjeefaman. Hanga ammaatti Garasuun garuu osoo dhukkubsatanuu lolaa jiru. Dhukkubsadhe jedhees duubatti hin jenne. Summiin gaazii xayyaara loltoota Xaaliyaan irraa gallakkifamu lubbuu namaa osoo hin taane bineensota biqilootallee lafarraa gubaa ture. Kun yeroo hedduuf itti fufe. Waraanni Tambee jalqabaas haala suukaneessaa ta'een amajjii 16 bara 1928tti xumurame. Ajajaa kumaa Garasuu Dhukii loltoota isaanii hafan qabatanii kanneen biroo waliin ta'uun waraana Tambee lammaffaa akka qophaa'an ajajni qaqqabe. Garasuun baniinsa waraana Tambee irratti seenaa hojjetan Jaanooyi dhagaan. Garasuufis matarayeesii Beeljiigii tokko Jaanooyi badhaase. Yaa Garasuu Dhukii biyya abdatanii goota abdatanii goota abdatanii goota abdatanii. Waraana Xaaliyaanis bakka lolan irratti haala hin deebineen mancaasan. Wayita Maaruutti deebi'anis uummanni Maaruu
bahee eegi kan akka keekumni haa dhalatu leenca maaruti ati jechaa gammachuu fi kabaja isaaniif qaban ibsan. Yaa gara suudukii biyya abdatanii goota abdatanii goota abdatanii goota abdatanii. Egaa Oromoon goota isaanii beeka, goota isaanii faarsa, akkasumas immoo